Sochiileen qabsoo bilisummaa Oromoo erga Oromoon bittaa alagaa jalatti kufee kaasee itti fufee utuu jiruu gabrummaan jaarraa tokko lakkoofsise. Baroota naannoo giddugaleessa 1950moota finciloota Walloof Baaleerraa kaasee hanga bara Mancaa fi Tuulamaa qaama Oromoo hamma tokko walitti qabee sabboonummaan biqiluu jalqabutti qabsoon bifa qindaa'aadhaan deemaa akka hin turre irra guddaan keenya waan hubannudha. Erga Mancaa fi Tuulamaan sadarkaa waldaa gargaarsaarra darbee walitti qabama sabboontota Oromoo ta'uun fira birayyuu darbee mootummaa alagaa biratti beekameen booda qabsicha bifa qindaa'een itti fufuun akka malu sunis ammoo akka dhaaba adda bilisummaa Oromoo uume taasise. Adda bilisummaa Oromoo akka har'aa namni akkuma itti toletti bakka bakkatti fottoksee maxxanfatee akka waan qabeenyaa dhuunfaatti ittiin dhaadatu tun taane Abaawoon dhaaba bara dukkana limixii sana keessa ilmaan Oromoo miciree sabboonummaa fi beekumsa jabanaa qabaniin kan wiixaname kan bu'aa bayii du'aaf ajjeechaa guddaa keessa darbee bu'uureeffamedha. Adda bilisummaa Oromoo eenyu fa'iin akeeka attamiin eessatti maaliif bu'uureeffame kan jedhu seenaa mataasaa danda'e ta'ee akkuma jirutti jaallan qaqqaaliin yeroo dhaabicha bu'uureessan eenyu fa'i kanneen wareegamanii fi kanneen akka hiree ta'e immoo lubbuun irraa hafan eenyu fa'i kan jedhu sirnaan waan galmaa hin taa'iniif kan seenaa dhugaa qabu kan itti dhama'e kan itti du'e dhokatee namoota seenaa dhaabichaayyuu sirnaan hin beekneen qircamuurraa kan ka'e qabsaan dhugaayyuu eenyu isa jedhuu fi deebii waliif kennuun rakkoo ta'ee jira. Dhimma seenaa jabduu akka kanaa galmeessanii dhaloota itti aanuuf dabarsuun ammoo namoota haala sana keessa turan kanneen dhugaa beekan irraa dhaga'uudhaan barreessuu fi seenaa dhugaa kaa'uudhaan dhaloota har'aarraa akka eegamu namuu dagachuu hin qabu. Guyyaarraa mata duree hoogganoota keenya beeknaa laata jedhu jalatti namoota jalqaba qabsichaa beekan kanneen sagantaa siyaasaa sawwiixanan kanneen bakka bu'ummaan seenaa hin dagatamne hojjetan keessaa tokko kan ta'an jaallaleen colataa akkamiin akka gara qabsoo sanatti seenan waa'ee eenyummaa fi sadarkaa jireenya isaaniif qabsoo kanarratti akkamiin akka itti dabalaman isaanii wajjin barachuuf yoo gaafanne rakkoo qabaalaata jennee gaaffiif dhiyeessineefi turre. Isaanis immoo akka kana jechuudhaan nuuf jalqaban. Rakkin hin jiru kana dubbachuu rakkina miti garuu namni qabsoo irra jiru waa'ee seenaa isaatiin rakkachuu jalqabnaan of fuuldura ilaaluu dhaabeetu of duuba hojii isa duratti hafe dhiisee waan hojjete irraa dubbachuutti dabraa achi hin geenye ammalee ani akka nama tokkoottis qabsoon Oromoos bakka seenaa irratti wal falminu hin geenye. Namoonni hojii godhatanii qabsaa'ota hadheessan ni jiru. Kan ofii guyyaa tokko gabbahee uummata kanaaf waan godhin itti rakkatin ittiin beela'in jaalleewwan isaa isa biraa hin wareegamin hojii kooti jedhee namoota qabsoo kanarra jireenya isaanii irra guddaa dabarsan hadheessuu xiqqeessuu seenaa isaanii bifa hamaadhaan ibsuu warri hojii godhatan ni jiru. Warra akkasii wajjin yoo falammii seenne hojiin biraa ni hafa. Isaanumaa wajjin wal falmaa ooluu ta'a. Ammoo jarri kun iddee ofii waan qabaniif hojii akkasiirra bobba'u malee dhugaatti rakkinni uummata Oromoo salphinni uummata Oromoo itti dhagahameeni. Namoota akkasiitiif gadduu qabna. Maaliif ofiif ulfina ofii ulfaataa ta'uusaa waan hin beekneef waan hin qabneef nama biraa salphisuudhaan waan ulfaatutti fakkaata. Ofiif waan mi'aawu tokkollee isa keessa waan hin jirreef nama biraa hadheessuudhaan waan mi'aawu se'a. Ulfina kabajaa ofii waan hin qabneef nama biraa yoo xiqqeesse waan kabajamu isatti fakkaata. Sabboonummaa ofiitti waan hin amanneef
sabboonummaa namoota biraa yoo gaaffii jala galche sabboonaa waan of taasisu ta'a. Namoota akkasii dhiibbee qalbiitu qabanii saayikooloojii isaaniitu rakkina qabaa isaaniif gaddaniituma dhiisuudha. Waan kana keessa itti seenuun isaaniif bu'aa ta'a. Hojiin kun hojiin qabsoo ni gufata. Isaanuma wajjin wal falmuun hojii ta'a. Kanaafin yeroo baay'ee waan kiyyas waan jaalluwwan wajjin qabsoorra turre biraas yeroo isaan ka'anii afarsanii hadheessanii haasa'an bira taranii hojichuma hojjechuu hojichuma qabsoorratti bobba'u qalbii qulqulluudhaan. Warri qabsaa'ota hadheessuu hojii taasifatan kun takka waan balleessin. Maaliif takka waan balleessin takka waan goone. Kanaaf isaan dhibbaaf dhibbatti qulqulluudha. Nuti immoo dhibbaaf dhibbatti yakkamoodha. Kana rakkataa akkasii wajjin rakkachuun hin feesisu. Waan akkamitti qabsoo Oromoo ani seenee fi namoonni umrii keenya seenan yoo jettu sanatti yoo deebine haalli jalatti guddanne haala hadha jirurraa hedduu adda. Gaafa nuti mana barnootaa jirru sirna bulchiinsa Itoophiyaa kan ture sun kan gusummaa kan sirna fiudaalummaa waan biyyoota biraatti waggaa 200 dura dhabamee sirni irra dimokiraatawaan bakka bu'ee ture. Sirna sana guutummaatti sirna politikaa jiru sana jijjiiruudhaaf nuti warri dammaqne fedhii guddaa qabna ture. Dabalee Oromoo yoo fudhannee Oromoon yeroo nuti dargaggeessaa irra guddaan isaa gabbaarii ture. Namoonni bara warraaqsichaati asi dhalatan gabbaariin maal akka ta'e hin beekan. Gabbaarii jechuun ati qottee oomishtee waan oomishterraa walakkaa namichatti guyyaa tokko gabbayee hin hojjetiniif dabarsitee kennitaa jechuudha. Mana isaa dhattee ijaarsaa fi jal'aa isaa ijaarsaa fi horii inni qabu tiksitaa gabruma isaatii jechuudha. Bifa kanaan cunqursaan karaa ikoonomii irra gahaa ture jechuudha. Cunqursaan karaa aadaa fi seenaa qaanii tokko malee Oromoon uummata tuffatamaa uummata waldhaalaa godhamee irraa barreeffama ture, irraa dubbatama ture. Oromoon an Oromoodha jedhee himachuu akka inni qaanfatu taasifama ture. Jaallannuu jibbinuu kun hundi dhiibee akka nuti qabsoo waa'ee qabsoo yaadnu nu taasise. Sadarkaa duraatti dammaqiinsa keenyatti ka gumaachee waldaan Maccaaf Tuulamaa bu'uureffamuu isaati. Waldaan sun Maccaa fi Tuulama gosa jedhamuun hamoggaafamu malee deemee Oromoo naannoo hundaayyuu ka hammatu ta'e Oromoo bira dabree saboota kibbaa Sidaamaa keessaa Walda Maanuweel Dubbaale Walaayitaa keessaa Muluu Majaa miseensa ta'anii waldaan Maccaaf Tuulamaa dammaqiinsa Oromoon akka Oromootti wal ilaaluu fi of ilaaluu sadarkaa haaraa naqan. Yeroodhuma sanatti Baaleetti immoo lolli hidhannoo ture. Kun walumaa gala Oromoon akka Oromootti ijaaramee yoo qabsaa'e ta'e mirga isaa deebifachuu danda'a yaada jedhu gadi jabeesse. Keessa Oromoo yeroo laallu isa kana ture. Oromoo ala yeroo laallu immoo warri Eritraa yeroo sanatti ijaaramanii mootummaa Itoophiyaa lolaa turan. Sadarkaa addunyaatti immoo lolli Vietnaam keessatti deemaa tures humni xiqqoon muratee ijaaramee yoo ka'e mootummaa guddaayyuu
injifachuu danda'a yaada jedhu waan nutti bulcheef bifa sana qorannee yeroo baay'ee irratti mari'atamee dhaaba Oromoo tokko bu'uuressuun barbaachisaadha jedhameetu ka'amee yeroo nuti adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuutti turre sanatti biyya sana keessa akka Itoophiyaatti dhaaba Itoophiyaa ta'anii ijaaramuutu irra wayyaa moo akka Oromootti ijaaramuutu wayya ka jedhu kun waan falmamuu ture. Dhaabonni Oromoonni bara sangariin lakki Oromoo addatti ijaaruun dhiphummaa ta'a. Kanaaf ilmaan saboota biraa wajjin ijaaramnee sirna warraaqsaa biyya sana keessa gaggeessinee yoo gaaffiin gitaa cunqursaan gitaa yoo dhabame cunqursaan sabaatiin dhabamaa ka jedhuun ijaaraman. Nuti garuu dinnee Oromoodhaaf ijaaramuu qaba. Gaaffiin Oromoo gaaffii sabaatis gaaffii gitaatis tokko adda baasanii qabsaa'uun hin danda'amu. Bifa kanaan ejjennaa dhaabota Itoophiyaa irraa adda ta'e irratti hundeeffamnee adda bilisummaa Oromoo bu'uureffame. Barattoonni namoonni baratanii barnoota irra turan Oromoonni mana barnootaa turan yookaan barnoota isaanii fixanii hojii irra turan warri adda bilisummaa Oromoo bu'uuresse hedduu bituu ture. Beekaan Oromoo hedduun dhaabota Itoophiyaa miseensomeetu achi keessatti dhume. Xinnoo turte wanti adda bilisummaa Oromoo ijaarse har'aa duuba deebinee yeroo laallu inni xinnoo sun sochii uummata guddaa sadarkaa haaraa naqee jira. Bidhaan amma jiru bakka geenye kanarraa akkamitti qabsoo kana of fuuldura tarkaanfachiifna. Sabboonummaan Oromoo bakka gaafa sana ture gaafa jalqabne irra ture irraa ka'ee bakka haaraa gahe. Garuu ammayyuu mirgi Oromoo hin deebine. Mirga Oromoo akkamitti guutuu taasifna. Kajeetu bidhaa ta'ee hafee jira. Tattaafachaa jireenya keenya dabarsuutu gaarii naaf fakkaata. Baay'ee galatooma ibsa bal'aa naaf laattanii. Mana barnootaa yeroo jettanii mana barnootaa kamii naannoo kamii eenyu fa'aa turtanii mee lakkoofsi isaanii yoo hedduu ta'uu baate seenaadhumaaf namoota waliin waan kana jalqabdanii ittiin bu'uura kanarra geessanii yoo nu ibsitan jechuunis immoo mana barnootaa kamitti barattan maal barattan isin akka nam tokkotti Jaalleenco? Mana barnootaa yuunivarsiitii biyya Ameerikaanitti baradhee magaalaa Raachester jedhamu isteetii Niw Yoork keessa wanta baradhee injiniiring ture. Ittiin hin hojjenne waan biraa hojjechaa hafe. Namooti wajjin adda bilisummaa Oromoo bu'uuressine hedduun isaanii hin jiran har'a. Namni qooda guddaa qabaataa ture adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuu irratti barootuun isaati. Warri wajjiniin yeroo sana iccitiidhaan dhaabicha bu'uuressuu irratti hojjetaa turre Magarsaa Barii, Diimaa Noggoo, Muhee Abdoo warra akkasiiti. Hedduun isaanii namoota yuunivarsiitii Jaanhoy baratanii bahanii ammatti kana yaadatu jedha kana. Baay'ee galatooma. Maatii qabdu bini Jaalleencoo maatiin keessanii yeroo tokko haati manaa keessanis waan kanarratti bara dargii hidhamanii turan jechuun dhagaa. Waan kanarra waan dhaggeeffatootaaf waan ibsitan qabdu? Jechuun an gaafanii dirree qabsootti bahuun dirqii ta'e ijoolleen lama dhalatanii jiru. Haati warra xiyya mucayyoo ishee sadaffaa garaadhaa qabdi. Isaaniin dhiisee dirree seenee osoon dirree jiru mucayyoon isheen sadaffaan dhalatte. Isheen dhalattee osoo ganna lama hin guutin haati qabamtee waggaa 10 hidhamtee
ijoolleen keenya sadanuu mana firaa mana tokko mana biraatti dabraa guddatanii akka maatii ofii qabu lamaan isaanii. Kanama gaddisiisu waa'een kiyya hadheessaan Oromoon rakkatoon godhan ana bira dabree maatiis ka rakkisu ka dararu ta'e ijoolleen kun abbaan keenya nama qabsooti jedhanii akka boonuu irra akka isaan qaanfatan taasisuudhaaf tattaaffii namni godhan baay'eedha. Arraba irratti baasan ana qofaaf miti teessoo maatiis barbaadaniitu erguuf namoonni warri kana godhan garii isaanii ofiifuu qabsoo gananii warra ala kana bahan nu bira darbee maatii keenya ka gaaga'u ta'e waa'een qabsoo jechuun osoo maatiin keenya ilmaan cunqursitootaatiin dararamanii waanuma eegamu. Yeroo ilmaan Oromoo kan biraammoo isaaniin dararee xiqqeessee akka isaan salphatan taasisuu irratti hojjetan xiqqoo daba bitaa namatti gala danda'aniituma jiranii hangasumatu. Waa'ee galatooma dhiifama gaa waa'ee maatii keessan seenee gaariidha beekuun baay'ee barbaachisaadha. Nuyi gara qabsoo kanatti deebinaa utuu gara dirreetti egaa maatii dhiiftanii dirreetti akka baatan naa ibsitanii waa'ee qabsoo magaalaa keessaa hoggaa kaafnu baaroo tumsaa maqaa dhooftanii wajjinii akkanii odeeffannoo kootti boo Abiyyuu Galataallee keessa jiru natti fakkaata yeroo sana isaan wanni taatanii maaltu gaazexaa Bariisaa jedhamu fi raadiyoo afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif bara dargii keessa baname keessatti qooda akkamii qabdu maal ture waa'een sun waa'ee keessattuu waa'een gaazexaa Bariisaa isintu maqaa dhadhaama ture isinis amma dureen adda bilisummaa Oromoo Daawudis maqaa dhadhaama ture mee qooda isin akka nama tokkotti keessaa qabaachaa turtan Bariisaa sana keessa maal ture akkamittiin waan sana hojiirra oolchuu dandeessan? Gaazexaa Bariisaa nama Mahdi Hamid jedhamu wajjin irratti hojjenne ana jaartii kiyyaa fi Oromoota biraa. Yeroo sababii kanan dandeessise dargiitu sagantaa warraaqsa dimokiraasii haaraa waan jedhamu tokko baafatee achi keessatti walqixxummaan sabaa kabajamuu qaba. Aadaan saboota hundaa'uu walqixa kabajamuu qaba. Waan jedhu fakkeessaadhaaf waan godhame ture. Waan inni fakkeessaadhaaf godhe kana ilaaluutu tuttuqanii ilaalanii dhugaadha moo dhugaa miti jedhanii yoo dhugaa ta'ee itti fayyadamu yoo dhugaan ta'e immoo saaxil baasuu barbaachisaa waan ta'eef namoota fedhii qabanii wajjin ta'uudhaan dura gaazexaa ayyaana mootummaan dargii aangoo qabachiisa kabaju kan duraa irratti gaazexaa fuula 4-5 urjii bariisaa ka jedhamtuun jalqabame kana horii namarraa kadhannee maxxansiifnee baafneetu qotee bulaa dargiin yeroo sana baadiyyaarraa shaggar fide bakka Oromiyaa naannoo hundarraa dhufan isaan kanatti qoodne tola bilaash osoo kaffalchiifne itti qoodne fudhatanii ganda isaanii deebi'an. Ganda isaanii deebi'an inni immoo akka tokkotti akka nuti hojii sana hin hojjenne dhorkamne sirna garagaraatti fayyadamanii nu dhorkan. Isa booddee dargiin yeroo biyya keessa deddeeman gaazexaan keenya meeqa jedhee qotee bulaan gaafachuu jalqaba.
Eeyyee hayyama nuu kennanii gaazexaa sana maxxansuu torbanti yeroo tokko baasii turte. Maxxansuun itti fufee irra guddaa hojii sana kan hojjetu Mahadii Hamidii warra Atlaantaa jira. Haati warraatiyyas akkasuma waan garaagaraa irratti ni baafti turte. Namoonni immoo walaloo keessattuu Oromoo walaloo waan jaallatuuf naannoo Oromiyaa hundarra walaloo barreessanii ergu kun hundi maxxanfamaa ture. Tumarratti mootummaan dhuunfachuu murteessee nationalize godhe mootummaan ofii fudhatanii akka isheen duutu gochuu irratti hojjechuu murteeffatan. Gaafa isaan kan mootummaa taasisuu murtiirra gahan sana sababa godhachuudhaan ayyaana aadaa shaggaritti akka kabajamu maqaa aadaa Oromoo kabajuutiin magaalaa shaggaritti agarsiisa guddaa tokko naannoo Oromiyaa garaagaraarraa wallistoonni kan irraa qooda fudhatan. Akka sanaan nuti akka dhuunfaatti waan hojjetamaa turre ka mootummaa dargii ta'ee namoota hamma tokko hojii ittiin jiraatan ta'ee fi garuu gaazexecha akkan duune akkan jiraanne godhanii hamma gaafa dargiin garagaluutti maqaa bariisaa jedhamuun gaazexaan maxxanfamuun ma ture. Garuu hariyyoo baay'ate 1,000 fa'a maxxansu turan akkuman oolle akkuman hafneefi hanga seenaan gaazexaa bariisaa. Baay'ee galatoomaa aniyyuu qaqqabeen ture bara dargii sana gaazexaan bariisaa suni makumaaf jira malee namillee argatee akka bitatuu fi carraan hin turre daandiin hin turre baay'ee bareedaadha. Mee gara qabsoo duraan naa tuqtanii turtan anatu gara gaazexaa bariisaatti sin deebise malee gara qabsoo dirreetti hin bahe gaazexaan dirree kamitti baatan Leencoo jalqaba? Dura dirree bahaatiin dhaqee akkan dirree bahaa gaheen teenyee namoota achi turan sana baaroonis ture mari'annee Jibuutiitti baanee Jibuutiidhaan gara dhihaa deemnee qabsoo dirree dhihaa saaquu irratti akka hojjennu murtaawee. Kanaaf osoo baay'een turin miillaan Jibuutii dhaqe jechuudha. Jaalleewwan garii dabalannee nuti nama 3. Achirraa immoo Kartuum irraa daangaa Oromiyaa hojiin qabsoo hidhannoo dirree dhihaa Oromiyaatti banuu akkasii jalqabame. Isarraa caalaa kanan qooda irraa fudhadhe hojii karaa dhihaa sana ture jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Dirree dhiyaaf dirree bahaa akka qabsoon hidhannoo akka turetti beekna. Quunnamtiin yeroo sanaas baay'ee rakkisaa akka turetti beekna. Kanarraa waan ibsitan amma yeroo tokko waa tokkorraa dubbisiin ture. Wal quunnamtiin waan hamaa waan tureef yeroo sanatti jechaadha. Wanta akka ittiin wal quunnaman kun rakkisaa waan tureefi daandiinis hamaa waan tureefi wal quunnamtiin hamaa waan tureefi dirree dhiyaatti dirree bahaatti ayyuu dirreen achuma jiru. Dirree dhiyaatti immoo isin itti aanaa ayyuu dirree to'atanii akka ayyuu direetti hojjetaa turtan kan jedhutu jira. Sun ammam dhugaadha? Jechuun dura osoo achi hin geenye dirree dhihaa saaquun maaliif barbaachise? Dirree tokko kabiraa immoo saaquun maaliif barbaachise jennee yeroo gaafannu rakkina dirreen bahaa keessatti seene dirqii taasise. Jechuun dirree bahaa sanatti osoo mootummaa Somaalee wajjin yoo xiqqaate diinummaan akka hin jiraanne gochuun yoo danda'ame immoo tumsi nuuf mootummaa Somaalee gidduu akka jiraatu gochuu irratti osoo milkoofne hojiin dirree bahaa sun daddaffiidhaan guddachuu danda'a ture. Wanti qabsoodhaaf barbaachisu alarraa seensisuu
addunyaa wajjin karaanitti wal quunnaman argamuu kana dandeessisa ture. Mootummaan Siyaad Barree garuu walakkeessa Oromiyaa dhuunfachuudhaaf qaadhimatee waan tureef Oromoo wanti jedhamu naannoo bahaa kana Harargee, Baale, Arsii Oromoo wanti jedhamu hin jiru. Uummata Sumaalee Abboo jedhamutu jira. Afaan Oromoo haasa'a malee uummati kun Sumaaleedha. Kanaafi qaama Sumaalee guddichi ta'uu qaba jechuudhaan walakkeessa Oromiyaa dhuunfachuu waan murteeffataniif mootummaa Sumaalee akka Siyaad Barree sana wajjin hariiroon silaa feenuu argamuu hin danda'amne. Firummaarra diinummaa akka jiraatu godhee Siyaad Barree. Waan ta'eef suni qabsicha qancarsuu bira dabree gaaga'ama gurguddaadha qabsoo keenya irraan gahe. Fakkeenyaaf hoogganoota adda bilisummaa Oromoo harka mootummaa Dargiitti galaafataman caalaa kan waraanni Siyaad Barree galaafateeti caala. Hooggana keenya dhabamsiisaniituma oolan. Kanaafitu dirree biraa karaati haammoo saaqnee turreen ittiin addunyaa quunnamnu seennu baanu waan nu barbaachisu bakka biraarraa yoo kadhannee binnee seensisuu dandeenyu akka argamu jechuudhaafitu dirreetti haasaquun dirqii ta'e akkasitti suni hojjetame. Gaaffii ati mana gaafatteetti deebi'uu dandeenya na yaadachiifte. Akkin jedhe dhuguma rakkoo kanaan gadi fageenyaan keessa lixuuf wanneen taane ibsuu keessaniif immoo baay'ee galatooma. Akkin jedhe seenaa adda bilisummaa Oromoo kan jedhu waan barreeffama xiqqaa tokkorraa kan argetti haalli akkasii kun walxaxaa waan tureefi hayyuu dureen bahaa jiru ittaanaa hayyuu duree turtan isin immoo waggaa sanatti jechaadha. Duraan akka barreessaa turtanii hin beekna garuu yeroo dirreen dhiyaataa qame sanatti ittaanaan hayyuu duree akkuma hayyuu dureetti karaa naannoo sanaa akka hojii raawwatu kan jedhu qorri waan murteesse nagaa jechaadha. Akka ammam dhugaadha isinirraa dhaga'uu barbaadedha. Sadarkaa sana gahuudhaaf hojii baay'eetu hojjetame. Dura namumti taa'ee hooggana filuyyuu argamuun dirqii ture. Kanaaf bara 79 irraa jalqabnee hojii karaa dhihaa sana warri baharraa achi dabarre hojjechuu jalqabnee dirreen saaqamee miseensi hammi tokko qaadhimamee leenjifamee miseensomee qabsoon hidhannoos babal'atee gaafa jedhu 88tti korrii akka taa'u bakka lamatti korrii inni waliigalaa dirree bahaatti akka taa'u qabsaa'onni dirree dhihaa jiran immoo walgahii jila qabsaa'otaa waan jedhamu irratti argamanii sagantaa politikaa irratti mari'atanii murtii akka dabarsan hojii dhihaatiif immoo hooggana akka filan of keessaa immoo jila korarra dhaqee bakka isaanii bu'ee korarraa qooda fudhatu filanii ganna itti aanu karaa Somaaliyaa iccitiidhaan seenanii gariin isaanii lolli irra gahee wareegamanii gariin garuu dandamatanii dirree bahaa seenanii dirree bahaatti korri taa'ee jechuudha. Korri adda bilisummaa Oromoo inni daggalatti yeroo duraatiif ta'e akkasitti bifa lamaan ta'ee jechuudha. Yeroo haala sana keessatti kan maddi adda bilisummaa Oromoo dirree bahaa waan ta'eef korris dirree bahaatti waan wal gaheef hayyuu dureen achi akka filamu koreen gidduu dhihaa jiru immoo koree gidduu koree dhihaa jedhamee inni immoo itti aanaa hayyuu dureetiin akka hoogganamu akkasitti murtaawee 88 89
hamma gaafa mootummaan dargii garagaluutti bifa akkasiitiin hojjetaa turre. Jaalawwan dirree bahaa jiran wajjin wal quunnamtiin hedduu rakkisaa ture. Yeroo duraatti iccitiidhaan bifa garagaraatiin namni miliqee Sumaalee keessa bahee yookaan immoo karaa Jibuutii miliqee biyya seenuudhaan dhaamsa fuudhee seenee waan achiin gahuu dandeenyu waan akka maallaqaa fuudhee seenee yaada isaanii dhaamsa isaanii fuudhee bahee akkasitti wal quunnamaa ture. Sadarkaa korrii taa'e sanatti garuu reediyoo galchuu dandeenya. Reediyoo isaanis qabu nutis warri dhiha turre reediyoo qabna reediyoodhaan wal quunnamtiin irra saffisaa ta'ee jechuudha akkasitti hojjetamaa ture. Baay'ee bareeda. Tole waa'ee sagantaa politikaa kaaftanii turtan sagantaa politikaa isa jalqabaa bu'uureessuu irratti isin akka nam tokkootti sila waan kaaftanii turtan maaliifan gaaffii kana isiniif kaasaa gaaffiin gitaa yoo deebi'e gaaffiin sabaa takkicha keessa deebi'aa fi Itoophiyaa keessatti qabsoofna warra jiranii fi lakkiin immoo gaaffiin kun immoo gaaffii sabaa yoo ta'e turra milkaa'a kan jedhuun yaada adda addaa qabaanneettani. Kanarratti hundaa'uudhaan sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kan jalqabaa bu'uureessuu keessatti qoonni isin gumaachitan maal akka nam tokkootti jaalleenco boodan itti dhufa maaliif akkan kana isin gaafadha. Jechuun yeroo amma haasa'aa jirru jalqaba 70mootaa kun yeroo daandiin qabsoo maal ta'uu qaba qabsoon jiraachuu qaba. Mootummaan nugutichaa dhabamuu qaba. Sirni fiwudaalummaa dhabamuu qaba. Kanarratti wal ta'a ture namni waa barate namni fedhii politikaa qabu irra guddaan. Garuu karaa kam akkamitti bifa kamiin tooftaan isaa maal ta'a tarsimoon isaa maal ta'a kan jedhu irratti garaagarummaa ture. Yeroo sana ofuma kanuma keenya haasa'uu qofa osoo hin taane qabsoowwan biraas qorannaa ture. Seenaa qabsoo biraa kan warra Falastiin, kan warra Vietnaam, kan Filipiinsitti deemee kan gufate. Kana hunda bal'inaan dubbifnee qorannee mari'annee irratti maadhee barnootaa baay'ee qabna turre magaalaa Shaggarii fi magaalota biraa keessaa guddinaan mari'atama ture. Marii kana keessaa tartiibaan yaadni wixinamuu jalqaba. Yaadni booddee sagantaa politikaa adda bilisummaa Oromoo ta'e inni duraa sun. Suni har'a irraanfatama malee haala waliigalaa haala jijjiirraa sadarkaa addunyaatti dhufuu qaba dhufuuf deema jennu keessatti ilaalamee kaa'ame. Maal jechuu kooti impiriyaalummaa injifachuu. Nu qofa miti qabsaa'onni addunyaa hundi ilaalcha bitaa hidhatan yoo bakka jirru hundaa'uu fiwudaalummaa fi impiriyaalummaa garagalchinee sadarkaa addunyaatti sirna irra hundaafuu tolutu argama jennee waan amannuuf bifa sanaanitu lafa kaa'ame warra wixinee isee dura harkaan barreesse keessaa tokko kan lubbuun jiru ana. Lammaffaan Diimaadha warri hafanadha hin jiranii Baarootiin Saatii Magarsaa Barii jedhu kun har'a biyya lafaa kanarra hin jiran. Ganna wanti sun wixineen isee duraa ganna 2 caalaadhaaf naanneffamtee irratti mari'atamee qeeqamee 76tti sagantaa politikaa inni Kakaayyoo Ganamaa jedhamee har'a himamu sun ragga'ee jechuudha. Baay'ee galatooma. Mee xiqqoo irra daddarbuun irra jira seenaan kun baay'ee waan dhedheeraa ta'ee fi waan silaa gara dhihaatti isin akka hoogganaatti turtan jedhe kana yeroo chaartariitti gad dhufuuf deemna jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo mootummaan dargii kufee dhaabbota 3 mootummaan Ameerikaa Londanitti afeere keessaa tokko adda bilisummaa Oromooti. Achirratti kan argame isinii fi Jaaldiimaa akka ta'edha.
isa kana keessatti walquba qabeenya bahaaf dhiyaa hayyuu duree yeroo sanaatii fi bahaaf dhiyaatiin akkasiin gootan moo murtiima dhiyaa ajaja dhiyaa jiru sanaan kun ta'e jaalle Leenco. Jechuun akka walgahii Londanitti saganteeffame sanarraa qooda fudhannu dirree hoogganaa dirree bahaa jiru hayyuu duree keenya reediyoodhaan quba qabaachisa. Sana yoo nu ramadii baate illee hin mormine akka yaadatutti yookaan immoo yaada hin dhiyeessine abaluu jilassa dabalamu abaluurraa hafu jechuu qajeelfame dhufe hin jiru. Jilli walgahii kanarraa qooda fudhate guddaa ture akka humna keenyaa gaafasiitti guddaa ture annan ture dhahaan hin ture Dr. Taaddasaa Eebbaa ture Diimaa ture abbaa biyya abbaa joobir ture akka isaanetti walgahii sanarraa qooda fudhannee walgahii London jedhama malee dhugaatti walgahiin hin taane xarapheezaa naannoo teenyee humna afur silaafa walgahuu dargii nuyi wayyaaneef shaabiyaadha xarapheezaa naannoo taa'amee haasaan godhame hin turre tokko tokkoon warra Ameerikaanii namoota dubbisu turan keessattuu shaabiyaaf wayyaanee dubbisu turan jechuun pireezidantii Isaayyaasii fi Mallas Zeenaawii dubbisu turan dabree darbee nu dubbisu hangam akka isaan jila mootummaa dubbisan hin deemne isaaniinis dubbisaa jiran turan. Osoo kun deemaa jiruutu waraanni warra Eertiraa fi waraanni warra Tigree magaalaa Shaggar seenaa mootummaan duraan ture sun garagalaa walga'ichi dhumate jechuudha. Osoo hin jalqabin dhumate akkasii seenaan ta'a. Bareeda. Gaariidha gaasan booda chaartarii sana keessaa akka qooda fudhattanii akka murtii dhaabaatti Finfinnee akka seentanidha. Yeroo sana xinnoo amma komeen amma sinsila jettan kan jalqabe naannoo keessanitti jechaadha. Akka namni irraa hubadhutti mormiin hin turre anillee carraa argadhee mooraa sana dhaqeera. Hoogganni karaa dhiyaas karaa bahatii jiretti qooda fudhatee uummata fuulduratti haasaa adda addaa akka godhanii tokko quban irraa qabaa. Waliigalatti yeroo sana komeen yoo jiraate kan akka oduutti dhageenyu yeroo sanatti bakka bu'ummaa kan qabu isin chaartara mootummaa sana keessatti jechaadha mana marii sana keessatti inni tokko piraayim ministeerii ta'e jennaan diddanidha. Piraayim ministeerii maqaan keessa dhaabnaan yeroo kanatti qophii miti kan jedhu ture jechaadha. Kun ammamii utuu isin tola jettaniiyyuu ammam akka inni dhugamu danda'u beeku kanarraa waan ibsitan qabdu laata? Jechuun waan baay'ee namni dogoggoru piraayim ministeer ta'ii jedhamee namni maqaa dhahame hin turre nu keessa. Gaafa sana walgahii dabu'oota sabootaa Council of Representatives ka jedhamu akka paarlamaa gaafatii paarlamaa yeroo gabaabaa tokkotu mootummaa sana qajeelchisee turte. Isee kana dura taa'aa itti aanaa dura taa'aa ta'ii jedhamee yaadni dhiyaate. Kuni gaafa ofii barbaadu Mallas dhufee akka walga'iitti geggeessu yoo qaxiin irratti falmamu immoo waan baay'ee fardii isatti hin ta'in an akkan hojjedhu. Isumaaf akka aanja'u akkasittitu itti aanaa geggeessaa mana sanaa akkan ta'utti yaadi dhiyaate. Nuuf immoo wanti mootummaa sana keessatti hojjennu sadarkaa lammaffaatti waan ilaalu malee sadarkaa tokkoffaan turre. Sadarkaa tokkoffaan uummata keenya dhaqqabnee dhaamsa keenyatti dabarsuudha. Adda bilisummaa Oromoo jabeessuudha. Kanaaf waan maqumaaf waan aangoo nurka seene fakkeessuudhaaf godhamu irraa of tiksuun barbaachisaa waan tureef hooggana waliin gaafa sana Shaggar turre wajjin mari'achuudhaan waan sana akka keessan seenne nuti
qaxbiin ilaalu keessattuu waan naannoo Oromiyaa daangessuu filmaata ta'uuf deemu qophii isa kanarratti xiyyeeffannee caalmaa yeroo keenyaa asirratti akka dabarsinu jechuudhaafi waa'een dura taa'aa mana sanaa itti aanaa dura taa'aa mana sanaa ta'uun akka hin fudhatamne akka goone kuni akka waan badiitti yeroo irraa haasa'amu nan dhagahaa na ajaa'ibas hin galleefi jechuudha nama waan akkasii wajjin rakkatu nama fuudhanii akka isaanii ta'etti nama Oromoo fuudhanii maqaa guddaatti kennanii hojii tokko malee aangoo tokko malee meeshaa itti fayyadamuu isaanii isa duras ture isa booddees waan deddeebi'ee mul'ata. Akka beektan namni hiriyaa kiyya ture Nagaasoo Gidaadaa pireezidantii biyya sanaa ta'e ganna 6 aangoo ol aanaa fakkaatu fudhatee ture. Garuu waa tokkollee ofiisu waa gochuu waa murteessuu sabichaafis waa tokkollee gochuu hin danda'u. Nuti waan duwwaa akkasii fudhannee of sobuu saba keenya sobuurra sabichi dammaqee akka inni qabsaa'uuf dursa kennuun nurra jira. Akkasitti waan sana akka jalaa miliqne. Baay'ee bareeda. Kan biraan yaalleen jogaa eegatti galleettumaa ta'umna wanni tokkotu ture barcuma abaawanii achi keessa barcuma 11 qaba ture sadarkaa ministeerummaatti namoota lakkoofsaanii 4 ta'u 5 ta'uun beekuna sirreessuu dandeessu. Kan kenname jira fakkeenyaaf ministeera beeksisaa, ministeera barnootaa, ministeera dinagdeetiin natti fakkaata kan itti guutuu dandeessu. Akkuma kana immoo ambaasaaderoota jechaadha. Ambaasaaderoota keessaa ammi tokko ramadamaniiru karaa adda bilisummaa Oromoo jechaadha. Isa kana keessatti namoonni qooda mootummaa biraa argame kana raabsuu irratti isin gargaaraa turan jiru moo isinumatu yeroo amma carraan kun argame namootuma itti ramadaa ture jaalleen comee komee sanaan wal qabatee jirutu waan haasa'amaa tureefan isinitti kaasuu barbaada. Mee kana irratti maal jettu? Yeroo sana ministeera 4 fi ambaasadarummaa amma tokko ka lakkoofsa isaa yaadatu ka nuuf ramadame nama ministeera 4 ramadachuu dandeessu ka jedhu ture. Mootummaan wayyaanee yeroo dhufe ministeera 3 akkam kana malee ka biraa irraa baay'ee dantaa hin qabu ture. Ministeera haajaa alaa, ministeera ittisa biyyaa fi waan kana fakkaatu biyya keessaa ka interior kana sadan qofa kan isaan nutti jabduudha jedhanii inni akka barnootaa fayyaa kan kana fakkaatu kun tajaajiluma uummataaf kennuudha malee qaama tarsimoo miti. Isa hafee fudhadhaa jedhan namoota garagaraatti qoodan nuyi 40 gahee egaa akkamitti namni filame ka jedhu. Kana nuti namoota humna 3 walitti dhufe adda bilisummaa Oromoo hooggana 3tu walitti dhufe shaggaritti gaafa mootummaa ta'uun isaa. Nuyi warra dirree dhiyaarraa dhufne hoogganoota keenya dirree baharraa dhufan fi warra hidhaa turanii bahan. Isaan kana hundaafuu beeknee akka gaariitti adda baafannee murteessuu rakkisaa waan ta'eef koree tokko tolchine magaalaa shaggaritti. Koree namoota maqaa dhahee nutti kennu. Koree sana nama hoogganaa ture yeroo sanatti yoo yaadadhee Ibsaa Guutamaa jedhama. Ibsi namoota isaan fidan isa kana hayyuu dureen yeroo sana biyya Ameerikaanii kana ture isatti dabarseetan waan jijjiiru waan itti dabalu yoo qabaate gaafadhee hamma tokko namoota inni immoo itti dabalee kana mallasitti kenneen. Mallasi fuudheetu namoota barbaadu keessaa filee warra hin barbaanne dhiisee akkasitti ramaddiin sun ta'e. Qoodii al taphadhee
murtii koreen irra geesse fuudhee hayyu duree kiyyatti dhiyeesse hayyu duree waan jijjiiree anuma fuudhee Mallasitti kennee Mallas waan barbaadu jijjiiree kan barbaadu soomee kan barbaadne dhiise murtiin kataati silaa'u. Hoogganaan biyyaa isaa gaafa sana. Akkas ture sun. Baay'ee bareedaadha. Sanaa booda Jaallenjoo meeqa akkana himtanitti koreen waan sana calalee maqaa namootaa dhiyeessee obbo Ibsaa Guutamaa kan mirkaneesse immoo hayyu duree akka ta'etti wannaa kan ramadu immoo silaayyuu Piraayim Ministeerri biyyichaati kun beekamaadha. Namoonni yeroo sana keessatti waan kanarraa carraa dhabuudhaan fedhii qabaatanii waan sana keessaa dhabuudhaan akka nam tokkotti komii isinitti dhiyeessaa turan jiru. Jechuun ani ministeera ta'uu narra ture, ani ambaasaaddara ta'uu narra ture jedhanii akka nam tokkotti kan isiniif dhiyeessan jiru Jaallenjoo. Yaadadhu. Baay'ee bareeda. Namichi feedatti siimata kasimaanaa kennuu didde naan jedhe tokkollee yaadadhu. Namni jedhe ni jira ta'a. Namichi ijaarsa isaa jechuun qaban gaafa sana alaqaan qaba alaqaa fi dubbisuu danda'u turan. Ilaa wanti namni kan inni dagatu gariin warri soomamuu hanqanne jedhu akka waan qabsoon dhumate injifannoon argamee bu'aa fi adda qooddachuu sadarkaa sana waan geenye fe'aa turan. Kanarraa ka'anii warri dadhanan jiru. Qabsoon walakkaa iyyuu hin geenye haala gaaga'aa keessa turre. Haalli kun gaaga'aadha jennee yeroo itti nus hubachaa turre. Yeroo itti aangoo adda qooddannu hin turre. Yeroo itti qabsoo irra hattooftuudhaaf qopheessine ture malee dogoggora sanarraa namoonni jal'an yoo jiraatan hubannootuma isaaniitu ibsuudha. Akkasitti isaaniif gaddaatii bira dabruudha. Dhaggeeffattoota keenyaa itti fufii.